السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا إحسان استوديو دا أكم جرتنا جا الحمد لله. أرخي سما جبا تكون قبل سنين الفجرة. شيخا يرو هند سني وجه أول وسني وجه بول. ورا وادب بسوجينيس. أكسم ورا ودقيفة وجينيس. ورا وادا وجا ولا الوجينيس هند وجين. يوبيتن تي في ران. يوبيتن سوشيال ميديا دداران. يوبيتن وانتو تددات إنجا جورا شيخ يرون دي سيرو جيرو توكوي قبل سنين فهم سانس شيخ جمال بديسا جتشم بكمان بديسا تنجراتا تناف شيخ جمال بديسا جانيني إن شاء الله شيخ جمال بغنغان غير استوديو خينيا رفت سنجان بغنغان وإيتان جزاكم الله خيرا إن شاء الله شيخ جمال وان اسن أجها إبرا غافانني ألبمغي نشيدات درا وجردو كاسيتا خدا صدفة وجدان خدا صدفة كاسيتا زمانا السودو مديت ورابون هنقم تكاكول ديري تفين وتنا والبابر قاودراني بيتا زمانا سن إنما قالا فين تندو في حواسق ينوادا برسو كمنا تاون كم نجو چودان كاسيتا ألبمان حتى مم فوتو نرق قدامتي حتى مم بيوغوتو فراب سمو كاسيتا خدا صدفة يسا ورابون بيخ أكما يرون تتأورا ديمتون أكما يرون جيجيرما ديمتون كتابنا الدادة بريسو يرو جوان ديمو هند ميديا ردلقو تان بيكما شيخنا شيخ موقو فامدي غوتاسي فالمتا داسي كانم بيخو تيجاتشورا إسان لنا كسما بيتان جي أي يادا شيخ إمالا هدو ديمتان قرا هدو تركام فجاتورتان هواسا خيني برسيسو راف هدو تيفنا خناتورتان جياد داداتين أرمي سغنتاران تنا خيستي dubartoota fi barnoota waan jiru laalle irra hedduutti xiyyeeffannaa ijoollee biyya arabaa keessa jirtu kana walitti karoorsuu fi walitti mataa walitti qabuu fi barsiisuu irratti gareelee adda addaa garee sumayyoota bilaalotaa garee alayaat biiftu islaamaa daandii gareelee ijoollee teenyita mataa walitti qabattee jirtu hulaa isiin jirtu barnoota erguu fiidhaan beekamtu xiyyeeffannaa keessan mee arraan tana haasoo keenya karraa keessatti waa'ee dubartoota irratti haa xiyyeeffannu dubartoota barsiisuudhaaf xiyyeeffannaa gurguddaa maaltu isin kakaase dubartootaaf ammaa sooma irra deebitanii maal jetta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دعوتك كن يبي مجرتن هندت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن جنة أستاذ عبد الرحمن السنوفيرو كيتي فقلتومي استوديو تيتنتي شكرا لكم ورا كنمتي مسلمة خدموا كاسقلين إساني بهادية دقيسفتو ربي سنها تايسو ربي رت سنها غرغارو إنا استوديو تيسن دعوة في اللي هدونو غمت شيفتي غمت نجرا إنما منو مدعوم فا أنكم هم نيساتي أكم بكرة فتول فتوتي بكوايتي جولي والجنة تولفتي جرينيا كتي ديمو كبا وانجو fageessitanii yaaduu keessan jechuudha. Namni yeroo humnitti isaa geesse takka daldalaaf achi bahee kireeffatee fooqii adda addaa istuudiyoo fulaan jedhanii taappeellaa loohaa laxxifatee akkasitti oofaa. Nama eega asitti nyaata affeeladhee bakka tana rafe asis diin dalaguu qaba jee wanni kun walii wajji deemaa jee hanga achitti fageessee ilaalu jechuun waan guddaadha. Akkasitti itti jirtan isin garree Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jazaa guddaa isin haa kafalu. daawwattoota keenyaan illee jabaadhaa istuudiyoo tanas gargaaraa jechuuni barbaanna akka guddattee alattis gabbaatu akka humna isinii ta'an asumaan isaanis afeerraa keessaa da'amii gartanii maaddiyyan namni beekumsaa fi qabeenya akkuma namni karaa deemu noolii malee bakka takka ga'uu hin dandeenye wanni qilleensaa kunis noolii barbaada jechuudha gurra hawaasaatiin ga'uuf. San immoo namni hedduun biyya adda addaa jiru yoo nama gargaare beekumsaa fi ogummaa walitti qabamtee harka marattee teessituun tanxaliqni facaatee jechuudha addunyaa barartii. Amma isin bira beekumsa tuulamee taa'uu fi ogummaa ijoollee hojii dalaydan tanaa wajji bukaara guutee taa'uu garree jechuudha. Kana qilleensa irratti facaasuun ammoo baasii haajamte jechuudha. Kana ummata keenyaan geenye jirra inshallah taala akka deebisaa godhanis abdii qabna akkasigaa namni juhudii zamana dheeraa maqaa nashiidaa saniin illee akkuma reeffettanitti walii wajjis zamana silaa hamaa namni
karaa deemuu sodaatu keessatti akkasitti itti fufaa turre zamana san Finfinneen tun dukkana turte jechuudha. Anamma haajumaaf hin bahee dura bilbilaatu biyya teenya san nuu seene kaasee tanajjaashii jedhu tokko kanumatti amaaranyuma kana daawaa amaaranyaa Yaasin Nuuru Sheekh Ahmad Hamiddiin jara kana daawaa hedduu baasaa jiranii zamana san kanuma dhaggeeffannaa bilbila isaa irratti ilaaleetuman bilbila keenya tokko hoggusuma nuu seene illee haarawa san dura waan bilbilli nuun qabnu itti bilbili najjaashii kanatti mee nuti afaan Oromootiin akkatti waa dalaguu barbaanna akkam jetta jeen namtichi afaan isin beeka abbaan waan san Sa'iid sun Sa'iid ni beeka warra Booranaati wallo akkasitti fidaa koota duraan guyyaa iidaati bulchiinsi magaalaa bahee nama iidaa kana sawwara galgala gurbaa sanii mee kaameeraa kee kana fudhadhu nutti kootu jenneenitti bishaan qopheeffannee wudu'a akkatti godhataa mana namni abbuma kaantiibaa san manuma isaa dhayne mana bakka birootti yaamne nuun dhufu aboo warra iida nama muslimaatiin siraa jiyaniini sibira oolleen haa koota anu duraanuu isin yaamuun ni yaa qabayye kaameeraa san akkasuma fidi jennee akkuma dirree iidaa waraabdetti ni fide kaaseta guddaa tokko keessa kaanii akkasitti wudu'a kana hanga dhumaatti na hojii ni waraabe wudu'a godhachaa tuman garaayise ammas gammadeetiin ma halkan illee hadiisa biroo qabaatan itti oofayye halkan waa'ee ahkaamaa waa'ee salaataa kana awwala irraa qabne halkan dheeraa ittuma bul hanga bariitti fidhe salaata jumaa jamaa finne booda akkasitti siidii sanitti nuu deebisi jenneen akkaataa inni itti waraabes dilas bareedaa miti akkatti gurbaan tokko diree dhawaa geesse siidii deebise siidii abbaa lama godhe namni gaa ajaa'ibaaf ilaala waan televiziyoona keessatti waan afaan Oromootiin daawwaa godhu takkaan gareessan tura amatuma san Shiyamiin illeen rakkina dargaggootaa jee siidii takka baasennes uummatana lameen ilaalan jechuudha booda achirraa najjaashii sanitti himnee maaliif afaan Oromootiin illee nutis kaasetuma kana inni waraabna ka warri baadiyyaa haadaan maramu kanas jennee akkasi koottaa waraabaa jee shakhsiyyatul muslim kitaaba yoo tokko haqa muslimtoonni walirraa qaban haqa abbaa manaatii fi haati manaa walirraa qaban kajii lameen kanatti waraabne biyya hunda ol ga'e jechuudha haalama kana walaa Jimmaa Arsii Baalee karaa Awwadaa karaa Harargee kana yoo deemte isuma dhaggeessa wanni biroo hin jiru namni duraan waan dhaggeeffatu dhabee zamana dheeraa anu maktabaa Sheekh Jamaal Ali yagana maktabaa qaba maktabaa sana afaan gubbugutee namnitti ay qabitatuun beeka haastota keessan haastota raayyaa kana malee wanni biroo da'awaan hin jirtu zamana sanii sheekan gaa manumatti waraabanii kaasetuma akkatti namaa kennan yoo taate malee san booda kasoo mana ramadaanaa tokkotti ansinee san booda siiraa kana kaaseta 10 itti waraabne kitaaba guutuu Rahiiqal Maktuum kan Finfinnee gallee akkuma nama dalagaa jabduu antatti jirutti akkasitti booda mas kaaseta lama madda walaaba gurbaa jaan kana biratti siiraa sahabaatii fi siiraa khulafaa ur-raashidiin yoo lameen waraabne ka 13ffaa sun nama ka hojii waraabne sana jechuudha. Amma yoo ilaaltan zamana san keessatti namni keenya istuudiyoo dhaqeetii waa waraabe jechuun wama kanaatu yoon fi warra muuziqaa taate malee namni khaan waan takka illee hin jiru. Nu yaaduma nu beeka waan guddaadha. Noolii dhaqxee kafaltu san ihtisaaba yoo rabbi irratti hisaabbattee jette malee sii deebisuu hin dandeessu wanni san. Sii deebisuu hin dandeessu hedduu ulfaataadha. Yeroo san keessatti isin tatawura ilaa haddii sanitti qabaatanii uummata keenya sadarkaa miidiyaa warra istuudiyoo muuziqaatti dalagu kanatti nuti sagalee teenya bareechinee dhiyeessuu qabnettanii yaaddu bakka isa dhuguma waan guddaadha. Meegaa booda siidiin illee gabbaate wanni suni haqa muslimtoota gaafas VCD ta suuraan argan san aalamni hundi itti garagalee mana hunda keessaa kalas kanuma dhaggeeffatan jechuudha. Akkasitti zamana san itti fufne booda ugaa waa'ee ahbaashirraa dalagaa san hunda adda dhaabnee biraa deemne waan guddaa uummata ofiiti yaadee namni karaa danda'u hundaan keessaa teekinooloojii hojii tarkaanfachuu danda'u waan guddaadha. Amma teenya yoo masjiida tokkotti hin da'awaa godha yoo jee mungkin nama 200 300 na dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Fi nafsi waqti yoo laayifii feesbuuk yoo seene amma anummaan silaa miskiinni namni hin beekne kun nam 30 wayii hin qaba jechuudha. Hanga san biraan ga'e jechuudha amsa san. Yoo warra gurguddaa 500tti waan san sheer godhaa jeen miliyoonota bira ga'uun mala jechuudha. Waan kanatti itti fayyadamne ergaa rabbii nama hedduun ga'u hanga dandametti nama hedduu biraan ga'uudhaaf yeroo hunda yaadutu barbaachisa. Kun gaama istuudiyoon keessan kunis waan akkasiitiif carraa gaariidha.
bakka jirru raayis isinii ergina inshaallah ta'ala dirqama wal bira jiraachuu qofaa miti darsii babbareedduu isiniif ergina ta'a sagalee ta'a suuraadha inshaallah akkasumatti hojiitti fufnu ta'a yoo rabbi jedha inshaallah mee gara hedduu shamarran akka baratan especially warri biyya arabaa deemu kun amma isin Saudi jiraachaa turtanii achi keessatti waa hedduu arguudhaan xiyyeeffannaa keessan ijoollee tana mataa walitti qabdanii barsiisaa turtanii gareelee adda addaa keessa qajeeltan darsii raabsaa fi turtanii mee shamarran keenya barachuu qaban jettanii dhaamaas turtanii arraba mee irra deebitanii maal jettanii barakallahu fiikum qaftii akkaan yaachiftuudha biyya alaa tana namni hedduun hisaaba malee hedduu ta'e akkanumatti ka biyyarraa yaa'ee biyya namaa jirutu mul'ata sun gaa yaa'insi sunuu mataan isiitu rakkoodha rakkoo diinagdee tahaa rakkoo adda addaa tahaa rakkinuma biyyarraa nama baasa malee keessaa namni dubartii manarraa gabbahuun waan ulfaataadha sun mataan isaatu akka ija shari'aati yoo ilaalle namni biyyarraa deemuun rakkoo guddaa dogoggora birooti eega deeman immoo bakka deeman hundatti diin ofii eeggachuudha inni jabduu barbaachisu yoo danda'an deemuu dhabuudha eega takka rakkinni manaa nama baasee deeman ammoo bakka jiranitti diin ofii eeggachuu kabajaa ofii eeggachuu barbaachisaa sodaa rabbiitiin deemuutu barbaachisaa akkaataan itti deeman kunillee gosa hedduudha wal dhaba ka irra khaxara guddaa qabuutu jira namoota irraa amma karaa seeraa karaa jedhamu kanaan biyyoota adda addaa hojiif fiizaa baafatee akkasittis dubarri kayaa'u hedduudha akkanumatti ka'eetuma karaa baharaa kanaan khaxara irratti lubbuu fi halaakatti kennee deemu immoo sanirra hedduudha wanni akkasii sun immoo waan itti gartanii nama yaaman takkaa itti wal jajjabeessanii miti karaa seeraan alaa san hanga dandametti osoo deemuu baatanii hedduu gaariidha rakkoo adda addaa rakkoo kabajaa isaanii xiqqeessu rakkoo qaama isaanii irratti dhufu kana hunda bira dabree lubbuu dhabuulleen dhiiras tahee ijoollee dubaraatis bal'inaan kan mul'atuutu jira inni kun biyya gammoojjii barahaa keessa ka seera waraqaa wayii harkaan qabne seeraan ala ka yoo argaman qabaman dhokataa deemuudha akka nama baqatuutti beela jira dheebu jira dadhabbi jira miidhaan adda addaa namarraa namatti ga'utu jiraachuu mala bishaan sanirra sammas seeraan ala humna silaa geejjibni wanni deemanii doonii sun dandeessu olitti fe'anii yeroo adda addaa namni dhumuutu mul'ata eega achi dabaranillee yamanillee karaan kun hundi makaaxira jechuudha asii Jibuutii dhaquun balaa gurguddaadha bahararra deemuun sun balaa sanii oliiti nama rabbi achi baasee baay'aniituma akka nam du'aaf umuun teessanii deemanii eega yaman dhaqan balaa sanirra guddaate ammas shifta adda addaatu kararra jira rakkoo guddaa jira biyya rakkoo dheertuu sana keessa dabaranii achi dhaqan waan ta'eef rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan haatiisu hanga danda'ametti karaa kanaan deemuu dhabuuf filatama dhaamsi amma warra deemee dhaqee biyya san jiru ka dalagaa harkaa qabu yoo uuma dhaqqabame jechuudha uuma amma godhuu danda'an maaltu fala yoo jenne barnoota jechuudha dhibbarraa 80 yoo 90 ka ta'u dubri biyya arabaa jiru kun keenya kun ka achitti waa bare jechuudha akka qorannee laallee garretti namni wudu'aa fi salaatan beekne ka biyyaa yaa'e wati isaa kanarratti diin baree iltizaama shari'a rabbii qabatee salaatee hijaabbatee jira mumkin dhibbarraa 90 ol ta'a jechuudha waa takka dur homaan beeknu gaafii odeessuullee eegumoo biyya tana dhufne social media kanarraa waa baranne dur badii akkanaa dogoggora akkanaa rakkina akkanaatti jira waa'ee bultii waa'ee dur bultii hiikamanii deemu waan adda addaa turtee amata 10 dura gaafatan jechuudha madiinitti dhagahame tanaaf wanni kun hedduu isaan fayyadee biyya jiran hundatti barnootatti akka jabaatan kaftiin jibduun sodaa rabbii qabaatanii ibaadatti jabaachuu wajji barnoota isaaniitti akka jabaatan dalagaa isaaniitti illee fi nafsi waqti jajjabaatanii yeroo biyya namaa turan san ofirraa gabaabsuuf akka yaalanii hanga tokko dalagatanii waan xiqqoo takka yoo argatan kara biyyaa deebi'anii biyya ofii keessatti kabajaadhaan barbaachisaa yoo ta'e bultii ijaaratanii yoo dur qabaatanis sanuma jabeeffatanii ilma tokko ka diin baru rabbiin namaa kennuun ilmaan lama horuun sharafa guddaa kabajaadha jechuudha daa'ima tokko guddisanii kaburu islaama tajaajilu kan maqaan isaaniillee irratti hafu
haadha ibaluu rabbi rahmataa godhu fiduu aboodallee jan waan guddaadha akkasitti itti yaadanii ibaadarratti jiraachuu barnoota karaa sooshaal miidiyaa kanaan itti fufaa jiraachuu fi dalagaa isaaniittis jabaatanii yeroo biyya namaa turan san khidmaa namaa keessa turan san ofirraa akka gabaabsan asuma yaadachiifna barakallahu fiikum. Addunyaa irratti ilmi namaa miidiyaa fayyadamee koolleejjii khabaratu jira, yuunivarsiitii khabaratu jira. Yuunivarsiitii baratee eebbifamee waraqaatti fudhatee ogummaa jechuudha. Biyya tana ta'ee biyya biraatti jechuudha. Haati kaatollee gama keenyaanis amma wanni haasawaa isaan irraa nu galee hawaasa keenya ka biyya alaa deeme kana barnoonni barsiisaa jirru kun jijjiiree jira. Bu'aa guddaa. Bu'aa guddaa buusee guddaa isaaba malee guddaa. Waan jedhu hedduun namaa tawbatee jira, hedduun namaa hijaabbatee jira, hedduun namaa dilii dur dabarte tabara meeqa dura furmaata isii gaafatee akkas. Baratu jiru. Waa hedduu sammuu isaanii irraa annin beeka ijoollee garii tatakka kottu qaree jedhaniitu quraana kana booni bartaatis kottu qaree jedhaniitu barsiisanii quraana kana guutuu fixxee guyyaa isiin fixxee eebbisan boo'icheen usni isaanumaatu baratee fixee dhugaanuu jettee anuma akka baratee quraana guutuu fixoon jettee tabboochuu hedduun arge. Waan dhugaan fakkaanne. Waan dhugaan fakkaanne. Anuma quraana rabbi qaree fixe jettee deebee taa wanni itti arge antaan amma namudattee fi hiyyaafuu hedduudha. Afaan Oromoo kana ni dhaabbataa fi ni ciisaa waraqaa namni itti erguu kana dila moobaayila irra barruu dhuftu tanarraa waan takka hin beekan ture. Afaan Oromoo kana garuma irra barattee barnoota kana hoggaanii fi namni waraqaatti erge yookaan barruu adda addaa erge barruun jalaa dubbachuu eegalte boocheen sun hedduu jira. Hedduu jira. Kanaaf mee warra waan takka nin baradhaa tanarraa abdii mureetu musee taa'u parsantiin 85 jijjiiramanii jiran jettanii jirtanii parsantiin 20 sana kana taa'u jiran mee parsantii 20 saniif maal laamtan shaakan? Sunis baarakallahu fiikum mi'aan yoo gartee waan takka akkanumatti xaasaa keessatti ashaganii yoo daa'ima namaa kennan yoo bananii tuquu baatan mushkilaa jechuudha ba'uma namatti taa'e jechuudha warra mi'aan argine jechuudha hanga hafe sun amma. Tanaaf warri dura seenee waa'ee diinirraa mi'aa arge kun jara san irratti dalaguu qaba jechuun nu wajji guuza walii taane amma garee takka yoo jiraatte nam tokko haarawa yoo fidan mee homaa rakkoo miti seeni ni dhaggeeffatta ka fincilee dabree ganda dukkanaa jiru sanis ka dhiiraatis ka dhalaatis sossobanii yoo fidan gareen kudha yoo nam kudhan fidde bu'aa guddaa beekadha burus yoo akkasumatti finne tanaaf jabaannee irratti dalaguu nu barbaachisa. Namoonni ofii waa dhagaye kun warra hafeef yaaduu barbaachisa. Sheeka qofaa fi ustaaza qofa eeguu osoo hin ta'in kunis hanga danda'u waan danda'e hundan osoo of hin qusannetti irratti dalaguu barbaachisa. Hawaasni dalaguu barbaachisa. Nama tokko ka haada kutee rabbii isaatti fincilee dukkanuma dur nu keessa turre san keessa jiru rifachuufin hedduu barbaachisaadha. Akkasitti as yaamnee karaan tokkicha kana malee hin jiru jennee jala murree walitti himuu barbaachisa jechuudha. Karaan jiruun teenyas toltuun du'a boodallee jiruun dheertuun bakki itti dhaabbattu hin qabne ta'a akhiraa sunis nu toltuun karaa diin kana qofaa jennee walitti himuu barbaachisa. Shayxaanni dhugaadhaa nama hanga tokko jallisee akkaataan itti jallisullee diin irraa fageessee halkanii guyyaa muuziqaa kan olii gad oofu jirama sooshaal miidiyaa kanarratti. Isuma biraa asii namni khayrii meeqa fayyadataa? Suuraa fokkataa olii gad oofu, viidiyoo olii gad oofu. Muuziqaa kaanii kan oofu kanumaan qalbiin isaa gogguyde kawaa takka quban qabne mungkin ka salaata shanan illee quban qabne dhiirarraayis dubararraayis jiraachuu mala jabaannee irratti dalaguu qabna jaraanillee as deebi'aa karaan nagayaa tokkicha kana malee hin jiru umrii teessan bilaashitti hin fixinaa rabbii waliin dhabinaa jennaani obboleeyyan isaaniitiin guuraa fidaa jennaani nutis jabaannee karaa dandeenye hundaan bal'isaa barnoota keenya bal'isaa karaa hundaan irratti bobbaana kanaa wajjin immoo kana hundarra guddaan rabbi kadhannaaf jechuudha obboleeyyan keenya yaa rabbi qajeelchenne guuza du'aa illee isaaniif baane ummata keenya kan hundi qajeele arguuf hawwii qabna inshallah kanuma irratti jabaannee jechuudha. Wani takkana yaadachiistanii sooshaal miidiyaa ammaan ammaa irra barsiisnu kuni gaafa dura naaroo walitti dhiphaa ture. Waan tokko gaafa dhufe tokkicha san irratti uummata walitti qabdee goota. Amma sooshaal miidiyaan ni bal'ate. Sooshaal miidiyaan bal'achuun kun wanni hundi isarratti deebuu siiti.
wanno kana immoo ijoollee hedduu barnoonni immoo aslan xabiyaatti barnoonni sabrii barbaada. Barnoonni irratti obsuu barbaada. Sa'aa kannuufii barbaada. Irra lafoo barbaada. Yeroo kanarratti amma TikTokii jira. Facebook jira. YouTube jira. Networkiin limboota garitti irra hedduu fooyya'uudhaan namni waa ilaaluudhaaf haalatti salphatee jira. Har'a biyya hatta biyya keessa illee wayyaa jira ka turii. Ka turii miti. Amma magaalaalee hedduun 4G taatee namni mataa'eetuma ta'uuma qoflaa wahuma taphaa wanni tun. Bara dheengaddarra barana bareedaa amma oguu wal bira laalte. Wanni tun nama hedduu maal gootee ni shaakalte. Amma gaafa duraa xiqqaatee xiqquma isaa irra namni wal fixaa ture. Amma immoo baay'atteeti baay'inni isii kun deebi'ee namuutu kaameraan harka seenee namni waan silaa ta'uu fi tantaan hunda waraabee ol baasu jira. Akkami namni waan akkanaa waraabee jeetu osuma tanaas ilaalu. Wayi turis nama qofalchiiftu osuma tanaas ilaalu. Wayi turis nama qofalchiiftu osuma tanaas ilaalu isaan gubachaa jirti. Namummaan silaa nagaa qabu yeroo fetu jira. Wayi turis nama qofalchiiftu. Wayi tokko akka godhe gartee wooma ajaa'ibaa kana gaa namoota kaameraan harka seenee wanni addunyaa irra dalagu hundi chirratti ol yaate. Jaraaf immoo daldala warra qilleensa san baneef. Wanni addunyaa irra dalagu hundi chirratti ol yaatee namni tan nama shaakalte. Isee tan ilaalte hanga tana gaffixxuu biroon kuttu. Isee tan ilaalte hanga tana gaffixxuu biroon kuttu. Wanni tun umrii namaa keessa gaa wanni jabduun takka sa'aadha. Deebi'ee barnoota wanni jedhan ammoo siistama sammuu jijjiiru. Siistamni kun ammoo sa'a kan nuuf ifadha. Sammuu fi jijjiiruuf namni tokko jechuudha. Darajaa takka irra ga'uuf sammuu fi jijjiiruufadha. Kanaaf amma barnoota barachuu irratti hedduu sooshaal miidiyaa mootummaan isaa rakkoo ta'aa jira amma. Mee ijoollee teenya bakka kanarratti akka uuma adda addaa ilaalaa sa'a isaanii hin gubne akka sabbaran barnoota sanarratti. Barnoota irra sabbaranii sa'a kananii fi wanni tun barnoota beekanii akka irra sabbaran. Fakkeenyaaf meebii hanga waan isaan TikTok irra ilaalanii nama bashannansiisu ta'a giseenii fi barachuu jiran. Egaa akkas hangas nama bashannansiisu ta'a. Karaan shayitaanaa ni mi'aawu. Akkas nama bashannansiisu ta'a. Garuu irratti obsanii akkamitti barnoota isaanii barachuu danda'an bal'ina isaa kanaan keessa bahara isaa kana keessa kan limanii achiin keessatti hafanii akka faayidaalee hin arganne kanaaf kami godhuu dandeenya. Barakallahu fiika waan akka murteessaadha. Yeroo ofiitti fayyadamuu wanni jedhamu kun barnoota guddaa tokko kan mataa isaa danda'e namni tokko haxxaxachuu qaba. Taqxiixa waan jedhan waan kana fuulduratti illee barnoota isaa inshaallah akka qophaa'e illee ni jira. Akka leenjiitti illee kennuuf yaalla. Social media akkamitti istismaara goon akkamitti itti fayyadamna wanni jedhus mata duree namni kun hundi osoo dhaggeeffate hedduu fayyadu jira. Sanis wanni darsiin qophaa'e inshaallah taasisanitti erginu ni jirti. Namni ganama wagguu lafaa ka'e salaata isaa salaata fajrii salaata sunnaa isaa salaata sagantaa yoomiyyaa guyyaarraa agartanii waan dalaguu qabu baafachuu qaba jechuudha. Akkuma dalagaafuu karoora ni baafannaa dirqama barreessinee liistii goonee lafa kaa'u miti. Amboru bakka akkasiitiin dhaqaa iftaan akkasii namni karoorfatee qaba jechuudha. Guyyaa akkasii achiin deemaa guyyaa akkasii kanan bitaa kanan gurguraa. Sooshaal miidiyaa kanallee osomaa isa oliin fuune karoorfanna jechuudha. Jawwaala kiyya cufamumas taa'u kana amma nin fuudha. Daqiiqaa 10 darsii ibaluutiin waatisaap keessatti dhaggeeffadha. Sanboos daqiiqaa 10 Facebook irratti waan ibalu poostii godheen dubbisa waayeetiin. Daqiiqaa 2 yoo barbaachisaa ta'e oduu daddafaan aljaziiraa ta'uu mala oduu biyyaa ta'uu mala daqiiqaa 2-3 nin dhaggeeffadha. Karoorsee fixeetiin hin banu moobaayila kana asumatti dhiisee daqiiqaa meeqan laala eessan laala jee of gaafadha tura. Akkasii deemuu qaba jechuudha. Lafaa ka'eetuma yoo banee TikTok marraa eegale kama zuurii azaaniin arga jechuudha. Waa kofloos waa taanirraa taanit dabruun wanni isa walitti hidhaa qabdi yoo itti antulaalii jetti. Tanaaf osuma isan tuqin karoorfadha jechuudha. Saa hanganan laala darsiiti. Darsii yoomiyyan waatisaappitti dabartu immoo hordofaa jiru. Hojiitii itti idilee waan taate waa hunda dura isin dursa jechuudha. Yoo faxaraa fi waan mana keessaa daruuriyyaa ta'uuf taate malee darsiin tiyya guyyaarraa tagaree tiyyarratti deemtu saa akkanaa dhaggeeffachuu hin qaba. Darsii isaa uma fedhan hin dhaggeeffatan. Akka biyya teenya ta'anitti sa'a 3 irratti hin dhaggeeffadha hojjan. Iltizaama of godhe akkuma nama barataa achi dhaqee baratutti. Zuhuris asris nu waan danda'a rakkoon qabu. Garuu uf dirquu nama barbaachisa jechuudha. Waan takka iltizaama itti taata. Osoo karaa deemullee dhaggeeffachuun waa dalagaa dhaggeeffachuu rakkoon minaa laaffifamee jira. Yeroon sun garuu jijjiiramuu hin taatu jechuudha. Akka itti namni waa bare.
darsii garee teetii rasmii ustaaza irraa barattu sa'a gootaaf kama silaasee harka jiru halkanii guyyaallee maftuuha ta'e kana akkasitti hin dhiiftu yeroo madhaqa beennaan barnoonni si waliin qixxaatu sa'a gootaa sa'a san irratti of dirqiteet barachuu qabdaa wanni biroo ta'e yeroo san sirraa fudhattu hin jirtu jechuudha yeroon sun bu'aa akkasiitiin si deemti namni yeroo ofii khaxxaxee nazamee akkanumatti bakkuma isaa malte banee yoo jala deeme fawdaa jedhama wanni sun ashwaa'ii waan bu'aallee isaan qabne yeroo hedduu nama duraafitti jechuudha yeroo qaalii tanaaf namni sa'a murteeffatee keessaa namni waa barataa jiru sa'a barnootaa murteeffatee sa'a tana garee akkasiirraan darsii dhaggeeffadhaa sa'a 5tti Facebook irratti barreeffamteen dubbisaa sa'a 6tti akkanan godhe jee lafa kaayachuu qaba san irratti deemuu qaba walii galatti immoo yeroon haalaan qaalii ta'uu beekuu nu barbaachisa social meediyaan kunillee akkuma nama fayyadu billawa qara lamaa ka jedhan sanii nama miidhaa jira garii achi keessa achi fagaatee dilii fokkattuu laalaa jira badii adda addaa tarabbiin ija irraa qaqqabadhaa jee ta'e ijji zinaa guutii gurri zinaa godha jedhanii nabiin sallallahu alaihi wasallam ibsan waan kana keessatti bal'inaan argata jechuun namni rabbiin sodaanne karaa saniinis yoo seene hedduun namaa namni lakkoo isaan xiqqaan ta'in dilii oomishaa uuma badii uuma fasaadaa munkaraata kana tatabbu'ataa haarawa isii dhawaatan jara saniif daldala waan ta'eef sun warra badii guddoo keessa seenee toobatee as deebi'u isarraa eegama yoo xiqqaate jidduu tanatti kun khayriin dalagatee kun sharriin dalagatee sharriillee ta'uu baattu ka yeroo isaa ofirraa fixaa jiru uuma silaa badiin ta'in waama itti kofalan waan adda addaa kana laaluudhaan yeroo isaa gubu kunillee sharrimatti ilaalama jechuudha maalaa yaa'anii waan bu'aa nuun qabne dhiisuun waan diin islaamaa ittiin namaa tolu irraa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam husni islaamil mar'i tarkuu maalaa yaa'anii tadiliin ta'in hamtuu san tanteen tanamni hundi amma itti jiru tana baanna jechuudha uma tiktok maarroo yaaniina waan nama kofalchiisaa kun jinnii fakkaatee kun maarroo tapha adda addaa waa hedduu takka jira sunillee maalaa yaa'anii dhayyamte jechuudha waan bu'aa takka nuun qabne waan ta'eef bu'aa diin bu'aa duniyaa qofarratti gabaabannee akka dura jennetti yeroo teenya murteessine Facebook ma social media internet kana keessa ooluu osoo hin ta'in sa'a akkana darsii barannaa sa'a akkana oduu dhaggeeffannallee yoo jenne rakkoo miti sa'a akkana waa'ee duniyaa irraa waan akkasii waan baruu jira wanni sun mufiiti waan bu'aa irraa argannu ta'uu barbaachisa jechuudha yeroo isaa akkasitti haddadnee irra qaalii yeroon teenya umrii teenya irraa irra qaaliidha takka daqiiqaa isii irraa ni gaafatamna waan jiru namni akkasitti ofirratti jajjabeessuu barbaachisa jechuudha barakallahu fiikum Mashallah dhumarratti sheekanya wanni dhaammattayyoo jiraate wanni dhaamannoo ulamaa ijala yaa'aa jennaan nama gabaabsinee du'aata keessanii fi waan sheekkan isiniin jaan dhagayaa waan namni isin barsiisu kun isiniin jedhu dhagayaa gorsa dhagayaa jennaan gorsi hedduu gorfamaa jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama gorsa dhagaye ni milkeessa ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وانغر فمن كان أصول رجعي أمني يا رب سبحانه وتعالى خيري ودور أركتني على إنسان يفتها دين رت إنسان جبيسا درن وأشد تثبيتا درن دين رت إنسان جبيسا ونتنمني مجوجاتي بتامر جوف وما إنسان جمع وان علماء إنجت وان دعاء نيت وان جنما قلقل اتجرتي لبسي لمن ربي قرآن حديث را دبرا جرو كنا لافي سيجو دغايتو بيركوتي مله قبتي دلغتي كي غمدي فرديفتي فدنان اكا اتوباس بيلات نم دين كنا ردابته كلينز فيد يسند دايسوجو تنا غورسا علماء دغا جننا علماء نس جباتني دعاء نس هلكني ويا جباتني كمتت تيمن كيساو قرا سوشال ميديا كنا نكنما انقاذ غران كنما برادن جبيسنه همنا علماء من نما درو القا nami jaluma ol kaa'e jechuudha. Biyya takkatti gaafa tokko akka jiran gandaa masjida guutee salaatu maraataa masjida seene. Sayfii luqqaawateetuma tokko mee sujuuda irraa ol ji'aa jeen ka ol ji'e matumaan irraa darba. Rifate kanti akkasumas sujuuda itti fufan. Turanii walleenuu sa'a lama fa'aa sujuudanii amma hin jiru. Isiniin ajjeesa jeen nama sujuuda irraa ol jetta. Turanii tapha oguu turanii hifatan. Mihiraaba keessaa isheen جولي مراتا سنور رالا ديمي مو صلاة وكيسا سجود وكيسا وينام تقول كانور رالا ين ديمي مو نجرا تقول سفي دورا تنا كيسا شيء كإمام النمدور الجامل شريعة تنجر تيجي
namni imaama dura ol jechuun hin jirtu. Allahu akbar yaa isinummaan ol nu kaasaa malee seeran cabsinu jeen jedhe. Akkasii ulamaa hin jabaatanii nama dura ol jechuu barbaachisaa. Uummatatti daawwaa nama galgala haa dabarsanii sooshaal miidiyaa irratti namni hundi wama argee namni waa beeku faana waan arge oduu katabuu wama faayidaa hin qabne bakka birootii fudhee sheer godhu hin barbaachisu jechuudha. Hadiisa tokkicha beeku nama sagaleen barruun nama dabarsuu barbaachisaa. Kara jirruun duullee uummata keenya kana sheexaana jalaa nagaa baafnee jannatatti namachi guuru jechuudha. Dalagaan du'aataa jannatatti namachi guuru. Akkuma warri kara hulaa otoobisaa irra dhaabbatee nama ol naqu jannata nama ol naqu jechuudha. Du'aatun alaabaa biljanna. ربنا كسنو هذا يسوع دين كنيس ربنا هانا سرو بيتنا ربنا جا عقدو لولا كناس ربنا را عدابو جولة تنيس بيجرنا انت ربي سان هاتي يسوع هم تو ربي را عقبو وان دلغني استبركة أترز كي ربي عقدو في فولدرت إن شاء الله تعالى برنوتا وليغلا أكادامي وان جامو ولما وجه إن شاء الله تمرينه قدامنه باتي لما باتي سديت نم سوشيال ميديا رجل هند بيفنه ورقة رقاتس كنينه في وانسان إن شاء الله كيسني وجدت مريان نتها أكو مريف النت جاجولة أمانو دعوة كيسا هو رما غري تيسني براتو تكنا كتاب آداب المسلمات ناموس دبرتي مسلمة جو سنتين إرجع undi isaanii biraan geessan jechuudha. Ammata torba saddeet dura kabarreeffame akkasumatti taa'u jira waraqaa irratti hin baane eediit godhamee tolee taa'u jira. Isintiin erga hundi isaanii akka dubbisan barnoota irratti isaan gargaara. Kanuma jenna jazaakumullahu khairan. Allah ibarik. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Allah ibarik fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.